kabajamtoota hawaasa keenya akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha babaaroo fayyaa godina baalee jirra aanan nu keessa jirru aanaa madda walabuu irraa baanee akkan se'u amma aanoo dalloomanna keessa jirra dalloomanna seenuudhaaf bakka malkaa amaanaadha kabajirra duratti ilaalaa jirra waan xiqqoo tokko isin argisiisuu barbaada ofii keenya barnoota illee arganne itti xiinxalle isinillee akka argitan waan kan naalaala mixii jedhamti mixii xixiqqoo kan wamiidhaan irra jedhe kan dhaabbadde ajjeesuu danda'u garuu gurmuun socho'an gurmuun deemanii waan isaan ijaaranii argitan waan dheeraaf guddaa kana lallafa kana naannoo kana hunda marsanii jiran dheerina isaanii argitan maal jedhama inni kun amma koobaa jedhama bakka tokkotti illee kuyyisallee jedhama naannoo gammoojjii keessatti bakkoota adda addaatti ni argaman boorana keessallee jiran hin beeka wanni isin argitan xixiqqoon tun kuyyisa guddaa kana akkana wal dhaabde ijaara maaliif dubbiin tun wanni waan kana dhaabnuuf yoo wali gurmoof yoo tokko taane waan hin jaarre hin qabnu jechuudha kanarratti sheekni keenya ustaasni keenya argitee dhaamsa gabaabaa haa dabarsan an kanarraa jedhe tokkoomne yoo deemne waan argitee yaadamullee hin dandeenye jaara miti xiqqeetti kan akkana jaara jechuun dubbi ajaa'ibaati kana jechuun ergaa rabbiin nu dabarsaa jira yoo mitiin akkana tokkoomte kana jaarte Oromiyaa miti Itoophiyaa miti gamfa Afrikaa kan hunda yoo tokkoomne jaaruu dandeenya yoo facaane immoo kana dhaabega daawwattoota keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkuma gartan kanatti egaa obbo Hamzaan haasaa jedhee jira waan kana nan injar miti isin gartan tana jare ajaa'iba rabbi kuni nama qalbii qabuuf nama dhugaa saniin qalbiin isaa dhugaa hubatu dandeessu akka Sufyaan bin Uyayna jedhetti maal jedhe idha almar'u lahu fikra وفي كل شيء له عبرة له إبرة المنا ما وصوت واتين تلي خواتين تل وصوته وان أرجون ده كيساتو إساف قرصاتو جرجي وان كان الرامة متي تنافي تجى تنرى قرص قدام فلان يوم متين تناما جايبة ديبان اللي ديبان وان ديبان اللي هنسوسوني هو جارتي أنا في أتي خنا برد ورّي سمي كيساتي منجارو هواسف ما تنقوي دوا خنا في أمة خينيا ربين متي حكمان إشين كبدرة برونسا إشين رابرتشو دندين يفجتش ربين سورة النمل جي سورة رب سورة النمل سورة متي تجرى دوا فتبسم ضاحكا من قولها إيه نبي سليمان هاسوا إيسي نبي سليمان هاسوا إيسي تنكي سيفته قرار رات اللي قورا جده وتادري دفاجرة ميلا لغا وركنان جده سبحان الله وجي ربي متين توني قرصة قد كبدي داوتو تخينيا أكر راهو برتن أكر راهو بتن أبدين كوا نتيلين خنا ميتي خنا أولي اللي نجار إن شاء الله هاتو يوتكمني يو هركا والكبني أكسف تكما كيسان جبيسا بارك الله خلت هندان والفادا نجي نجرادا